Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa leenjii intarpreneurship fi ogummaa hojii barbaaddota dubartoota magaalichaaf kenne. Leenjii intarpreneurship fi ogummaa akka Oromiyaatti hojii barbaaddota dubartoota 7,000 ol kan kennameef yoo ta'u, ogummaa adda addaa qaban fooyyeffatanii abbaa qabeenyaa akka ta'anii fi hojii keessatti bobba'anii akka milkaa'aniif xiyyeeffannaan kennamee hojjetameera. Bu'uuruma kanaan waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa leenjii intarpreneurship fi ogummaa irratti dubartoota magaalichaa leenjii kennuun dinagdee irratti cimanii hojjechuun carraa hojii akka uumamuuf sochii bal'aa taasisaa jira. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyiboo akka jedhanitti kaayyoon leenjii kana akka magaalichaatti galmoota 4 qabaman keessaa badhaadhina maatii mirkaneessuuf intarpreneurota baay'inaan horachuun hojii barbaaddota dubartoota 387 ol ta'aniif maalummaa intarpreneurship fi ogummaa irratti leenjii fudhatanii booda gurmaa'anii hojii barbaadan carraa hojii uumuun jiruuf jireenya isaanii akka jijjiiraniif ta'uu ibsan. Kaayyoon isaa dubartoota magaalaa keenya keessa jiran carraa hojii bal'aa qabsiisuudha, intarpreneurota uumuudha. Kanaaf leenjiin kennamaa tureefis mata dureen isaa mata duree intarpreneurship jedhu kan kennamaa ture. Dubartoota 2,850 karoorfanne yeroo ammaa kana leenji'aa kan jiran dubartoota 3,087 fedhiin leenjii kan karoorfanne ol dabaluu isaa haalatti agarreetti jira. Kaka'umsi fi fedhiin dubartoonni leenjii kana qabanis baay'ee olaanaadha. Inni kun galmoota 4 magaalonni qabatan keessa intarpreneurota baay'isuu kan jedhu kan bara kana mootummaanis nus akka Adaamaatti cicineetti irratti hojjechaa kan jirru isa kana milkeessuu fi leenjiin kun gahee olaanaa qaba jechuudha. Magaalli Adaamaa carraa hojii uumuudhaaf potenshaala bal'aa qabdi. Potenshaala kana akaakuu isaatiin adda baasnee qorannee jirra. Hojii kamirratti gurmaa'uu qabanii kan jedhu har'a sa'aatii boodarraa jalqabee hin dhiyaata fi filatanii gurmaa'u. Isarratti immoo leenjii ogummaa kennine dubartoota kana guyyaa tokkotti dubartoota 3,000 kana hojiitti galchina jenneeti karoorfannee hojjechaa kan jirru. Dubartoonni leenjii kana irratti hirmaachaa turan tokkos akka jedhanitti waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman magaalichaa waliin ta'anii leenjii intarpreneurship irratti kennuun carraa hojii uumatanii dinagdee isaanii guddisuuf akkasumas hojjetanii akka jijjiiramaniif haala mijeessuu isaaniif galateeffatan. Mootummaa yaa galatamu kana wanna yaadeef hojjennee akka argan dasnu jedhee jira jechuudha. Dubartii tokko leenjisuun haadha leenjisuudha, daa'ima leenjisuudha. Leenjiin kun baay'ee nutti fayyada. Leenjii kana fudhanneeti qarshii sugaa deeggarsa sugaa nutti kenna. Qarshii saniin waan wajjin hojjennee biyyas daa'ima kiyyas wal gargaaruuf nutti tajaajila. ብዙ እውቀት ያገኘንበት ነው። ሰርተን መለወጥ እንደምንችል አዳዲስ ፈጠራዎችም ደግሞ መስራት እንድንችል አድርጎ ያስተማረን ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ ይላል።